Hojiilee misoomaa garaagaraa hojjetamaa jiran eeguu fi kunuunsuun walumaan biyya tokkummaan ishee mirkanaa'ee fi nageenya amansiisaa qabdu uumuu keessatti dhaabbileen amantaa gahee dachaa qabaachuu biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee beeksise. Qopheessummaa biirichaan mariin mata dureen isaa walitti dhufeenya dhaabbilee amantaa fi mootummaa cimsuu taasifate gaggeeffameera. Maricha irratti yaadota ijoo ta'an bu'uureffachuun abbootiin amantaa dhaabbilee amantaa garaagaraarraa maricha irratti argaman mootummaan dhaabbilee amantaa waliin walitti siquun hojiin hojjechaa jiru kan dinqisiifatamu ta'uu himaneeru. Nageenya biyyaa eeguuf ofii yaada nagaa qabaachuutu dursaa kan jedhan abbootiin amantaa kunneen itti gaafatamummaa biyyi nuti kenniteef ni hojjannaa jedhaneeru. አገር መገንባት የሚቻለው እምነት ተቋማቶች አባቶች biyya ijaaruun kan danda'amu abbootiin amantaas mootummaanis qooda isaanii baachuun nagaan kan jalqabu ofirraatiin nagaa jennee iddoowwan hedduutti waan haasofneef nagaan hin dhufuun hojjechuun malee. የሰላም አባቶች በእንዲህ አይነት መድረክ ላይ ተፈልገን ተገኝተን አቦቲን አማንታ በከጅሩ በርባደምኔ ሞቱማ ወሊን ነገኛፍ መሪያቹ ደንደውን ኬኛ ጨራ ጉዳዳ ኑቲስ ኒዮጀናም ወሳኝ ነገር ነው። አሁን ባሁን ወቅት መንግስት እየሰራ ያለው ልማት hojiin misoomaa mootummaan jalqabsiisee baay'ee kan namatti toludha. Jijjiiramni biyyi keenya irra jirtu namni amantaa qabu si hin qabnees kan deeggaruu qabudha. Nageenya biyyaa eegsisuu keessatti qooda isaanii bahachuun cinaatti misooma garaagaraa hojjetaman kunuunsuun waluun fayyadamuus ta'e umurii dheeraa akka tajaajilaniif akka abbootii amantaattis amantoota barsiisuun waan hojjetame kunuunsuun jijjiirama lammaffaa galmeessuuf qophiidha jedhan. የእግዚአብሔር ቃል ሊሰራ የማይወድ አይብላ ይላል። hojjechuu kaniin feene hin nyaatin jedha sagaleen waaqayyoo. kanaaf hojii hojjetamaa jiru kunuunsuun dabalata hojjechuun sagalee waaqayyoos raawwannee biyyas guddisuudha kan qabnu. ምናን ትኩረት ሰጥተው ወይም ደግሞ የሀገራችን ዜጎች ትኩረት misooma dhufe kana itti fufsiisuudhaaf dhaabbileen amantaa fi amantoonni waliin ta'uudhaan mari'achuun kunuunsuun dhaloota dhufuuf dabarsuu qabu jedhee yaada. የመጣውን ሰላም የመጣውን ልማት nagaa amma jiru kana itti fufsiisuuf namni hundi qooda isaa yoo baateedha. Hoogganaan itti aanaa biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee obbo Tasfaayee Caannee akka ibsanitti amantaa fi mootummaan garaagarummaa yoo qabaatanis dhimma nageenyaa fi misoomaa irratti waliin hojjechuun dirqamaa jedhaniiru. መንግስትና ሃይማኖት ልዩነት አላቸው ቢባልም እንኳን amantaaf mootummaan garaagarummaa haa qabaatan malee dhimma nageenyaaf misoomaa irratti waliin hojjechuun dirqamadha. Raawwii yeroo hojii kanaan duraatiin magaalaa keenya keessatti ayyaanonni addabaabayii hedduun turaniiru. nagaan kabajamees akka xumuramu kan taasise abbootii amantaaf mootummaan waliin hojjechuudha. Hojiilee misoomaa fi nageenyaa irratti xiyyeeffachuun magaalattiin hojjette irratti shoorri abbootii amantaa olaanaa ta'us obbo Tasfaayeen ibsaniiru. ከተማው ላይ ላለው የኮሪደር ልማት የሁሉም ሃይማኖት ተቋማቶች misooma koriidarii magaalattiitti hojjetamaa jiru keessatti shoorri abbootii amantaa olaanaadha. kana qofa miti waggoottan 3 asitti magaalaan Finfinnee nageenya ishee mirkaneeffatteetti jechuun ni danda'ama.